obboleettiin keenya warra reef galtan dhaggeeffadha. Onlaayiniin dubartii onlaayiniidhaan dhiira bartee dhaqxeetti galtu. Geessa wayii miidiyaan gabaasaa jira diba yoo jettan jechuudha. Obboleettii keenya jechuudha. Facebookiidhaan miidiyaadhaan Facebookiidhaan dargaggeessa wayii barte jechuudha. Dargaggeessa kana bartee turtii ji'a ja'aan booda turtii ji'a ja'aatiin booda maaltu maal ta'e isinitti fakkaate gurbaa kana arguudhaaf biyya galte jechuudha. Gaafa arguuf biyya galtu isa argiteetu boodarra jechuudha qabeenya qabdu gurgurteetu isatti dhuftee galte jechuudha. Inni immoo kan inni jiraatu mana kiraa keessadha. Achitti gurbaan kun maal godhe gaafuma ishee gara mana isaa gaafa isheen qabeenya gurgurtee gara isaatti deemtu jechuudha. Guyyaa gaafa mana isaatti galchuuti warra gibbii dhokseetu ishii galche halkan manatti jechuudha. Halkan manatti ishii galcheetu halkanuma sana intala kana ajjeeseetu mar'ummaa ishee wanu kalee ishee keessaa baafateetu reeffa ishee kaan immoo jechuudha fooxaadhaan xaqallaleetu barri itti qollofeetu bahee sokke halkan jechuudha. Achiiti torban tokko booda jechuudha warri gibbiin sila itti xiraawutti kana maaltu itti xiraa jedhaniitu shakkanii gaafa mana inni keessa jiraatu kana poolisii waamanii jechuudha. Poolisii waamanii achi poolisiin dhufee poolisiin mana isaa sana cabsee qulfii kutee gaafa galu reeffa nama maalummaan isaa hin beekamnetu achi keessa ciisee jira. Dhaggeeffadhu yaa shamarran biyya Arabaa dhaggeeffadhu warri zim jettee dhaqxee dhiira onlaayiniidhaan bartee dhaqxee itti galtu. Achitti intala kana jechuudha guyyaa gaafa mana isaatti itti galchitu intala kan halkan kalee ishee keessaa baafatee kaleen nama hin gurgurame miti kalee isaa keessaa baafateetu barriitti qollofee deeme. Isaan booda reeffi ishee xiraawutti ka'e jechuudha. Gaafa xiraawu jechuudha warri gibbii maaltu xiraa jedhanii poolisii waamanii gaafa barrii inni mana inni keessa jiraachaa jiru sana qulfii kutanii itti galanii gaafa laalanii reeffa maalummaan isaa namummaan isaa hin beekamnetu achi keessa ciisee jira. Isaanis warri gibbii sirrifatan maaliif jennaani intala kana gaafa inni fidee achitti manatti isaatti ishee galchuu jarri hin agarre waan ta'eef jechuudha dhoksaadhaan sila ishee galchee. Achitti isaan booda gurbaa kana maal godhu sitti fakkaate gurba ajaa'iba isaa mudde firatii isaa laala mana mela bakkuma kireeffatee dura taa'u kanarraa immoo xiqqoo ishee achi siqeetu mana biraa kireeffate jechuudha. Irraa fagaatee illee hin kireeffanne ajaa'iba rabbi. Irraa fagaatee illee hin kireeffanne jechuudha. Irraa fagaatee illee hin kireeffanne jechuudha. Achitti gurbaa kana akkamitti qabame isinitti fakkaate guyyaa tokko warra mana isaanii kireeffatee taa'uuf karaa baankiitiin birrii isaanii galchee ture. Achitti isaan immoo quxurii isaa achirraa silkii quxurii isaa qabataniitu poolisii bilbilchiisanii jechuudha. Gaafa poolisiin bilbilu inni mana ciffaraa taa'aa jira jechuudha. Nama ajjeesee kalee keessaa baasee gurgurateetu deeme immoo achuma naannoma sana jechuudha mana ciffaraa taa'eetu jechuudha mana dhugaatii taa'ee otoo inni dhugaa jiruuti qabatan. Yes. Addis Ababaa keessattidha kan ta'e kun. Kunimmoo? Yaa shamarran asii galtee dhiira maalummaa isaa hin beekne dhaqxeetu itti galtu dhumni kee kanadha. Qabeenya ishee mucayyoon kun qabeenya ishee gurgurteeti kan dhaqxee gurbaa kanatti galte. Gaafuma gara mana isaa deemtu jechuudha inni mana kireeffatee jira gaafuma gara mana isaatii deemtu intala kana dhokseetidha kan inni achi galche mana isaatti galche jechuudha. Kanuma gaafa galchatu sana intala sana kalee ishee keessaa baaseetu reeffa ishee achitti xaqallalee halkan barriitti qollofee waan gatii baasu fudhatee manaa bahee sokke jechuudha. Isaan booda torban tokko booda gaafa warri gibbii keessatti shittaan itti dhaga'amu maaltu nutti xiraa jedhaniitu mana inni kireeffate kana poolisii waamaniitu cabsiisanii gaafa laalanii reeffa nama maalummaan isaan hin beeknetu achi keessa jira jechuudha. Achiiti namicha kana immoo boodarraa akkamitti argatanii inni dura jechuudha karaa baankii isaaniif birrii tiraanisfara godhee sila turee fi dhaqanii achi sakatta'aniitu gurbaa kana argatan jechuudha. Gaafa achi fudhatanii mana baankii deemanii fudhatanii poolisiin itti bilbilee gaafa itti bilbilamu jechuudha. Inni mana ciffaraa taa'eetu nama ajjeesee kalee namaa keessaa fuudheetu ajjeesee dhaqeetu taa'eetu wannoo jedha jechuudha dhugaatii dhuga achitti qabame yaa shamarran nama maalummaa isaa hin beekne asii deemtee dhaqxee itti galtu dhumni kee kanadha. Reeffin talaa beetasaba argatee? Kunoo reeffama argatame dhala kunoo talaarri warran talaadhaan as jiru kun Addis Ababaa keessatti ta'e. Yaa shamarran biyya Arabaa warra qalbii hin qabne yaa zim jettee dhaqxaniitu baga ajjeese sin jedhanii. Inni baga ajjeese dhumuusa ta'u.
yaa shamarran disim jettanii nama maalummaa isaa hin beekne suura isaa ina jaallate siin jetta sim jettee birra Boodhu kun jaalala ishee dha. suura akka kana baabbartee onnoo keerra kaawwattaa maalummaa isaa duuba isaa hin beektu dhumni kee akka kana ta'a. Yaa nama onlaayiniin dubartii onlaayiniidhaan dhiira bartee dhaqxeetti galtu dhumni kee akkana ta'a. Intalli kun karaa feesbuukiidhaan intala gurbaa kana kan barte. Reefuu erga barte immoo ji'a ja'aan turtii ji'a ja'aan booda isa arguudhaaf biyya galte. Qabeenya ishee namni qabeenya gurguree dhaqee dhiiratti gala. Innoo mana kiraa keessa jiraata maannaa godha jetteetu kan qabeenya ishee gurgurtee dhaqxee mana kiraatti itti galtu. Garuu inni gaafuma gara mana isaa geessatu halkanuma sana intala kana kalee ishee keessaa baafatee achumatti reeffa isheerra jechuudha. Fooxaatiin maree halkan barrii qollofee bahee sokke jechuudha. Yaa shamarran zim jettee dhaqxee dhiiratti hirkattu. Yaa shamarran zim jettee gaafa biyyaa baatu maatii keetu si shanya'a gaafa galtu garuu dhiirati maalummaa isaan beekne boolitti si taqabbalee torban lama mana algaa wajjin hin ciiste akka nama reefuu gaafa biyya maatii kee wantu akka nama reefuu biyya alaatii dhufutti immoo shaanxaa kee gototteetu eerpoortitti asii ol deebita. Maatiin kee garuu kolfii obboleetti Antu asii kolfaa jiru. Isa reepoortiitti ol deebiteettuun kolfe'an. Reepoortiitti ol deebite shaanxaa gototteettuun kolfe'an. Malee. Warri yaada qabdan dhaggeeffadha. Qalbeeffadhaa yaa shamarran keenya. Malee ani waa biraa kolfin. Maal ol deebitee boodhatta deebitu? Hin galtu? Bara ammaa kana jechuudhaan namni namummaa irraa fagaatee jira. Ammas ni danda'ametti of eeggadha. Bifa namaa hin ilaalin. Dhugaa keeti mee kun? Waaqayyoon keessa sittiin jijjiiramne ilaali. Bifa namaa laaltee. Dhugaadha. Uffannaa namaa laaltee hin deemi. Uffannaa namaa laaltee. Gurbaan qabamee amma seeratti dhiyaatee. Bifa namaa laaltee nama hin jaallatin. Namni kadhattuu karaarra teessu iyyumaa hin taane nama gaarii taanaan isa kadhattuu karaarra taa'u sana jaalladhu. Gurbaan seeratti dhiyaatee amma? Qabameera. Goobes. Kanaafiyyuu jechuudha warroonni bifa namaa laaltanii abaluunnaa ta'a jettan as gossatti kushiinaa namaa keessa sa'aatii 24 dhaabattee birrii asitti itti argita. Maalummaa isaa hin beektu. Suura inni achi as naa erge jettee suura isaaf suura kee walitti akkana baabbartee bilchaadina godhatta. Duuba nama sanaan beektu. Booda dhumni keessan akka kana ta'a jechuudha. Akka mucayyoo kanaa ta'a. Gaansiifa ta'u saruku. Ameen siifillee haa ta'u. Dhugaa ani gaafa tokko si gaafadha. Ishee saruku inni yoo amta dhugaa waaqayyo gooftaan umurii kennuuf adeemsu. Ani baay'een si hordofallee baay'ee tokko natti tolta. Dhugaan si hima. Ani jechuudha maal akka ta'e foololee siin godhan irra kaaftee asirra kaatee beeku baay'ee tokko maalirratti natti tolta beektaa kutaallee naman qooddu eenyu fulee sagalee taata. Dhuguma jette kan nu shanya'u kan lafa gurguree kan yoommoo dhirsa keenya jala ijoollee 2-3 kan qabanii dhufanii waggaa tokko biyya arabaatti gaafa jennee ruuziin fuula nu deemessu dhufee miidiyaa irratti nu jaallatu. Ilmi keenya milishaa jira. Ilmi keenya har'a xoolan meedaa jira. Unasii ijoollee eessaa jaallanna? Amma fakkeenyaan Wallaggaadha. Ijoollee Shawwaan jaalladha. Ijoollee Jimmaan jaalladha. Sababiin isaa dhalootiin Wallaggaa bukookoo beeku waan ta'eef. Namni immoo dirqama gaafa wajjin ciisee bulee iciitii walii bara. Gaafa kana gara bitti deema beektaa ishee atasii qabdee fudhattee galte sirkaa fuudhee reeffa saree godhee sokka. Haati keenya garuu ija keenya arguudhaaf abbaan manaa keenya ija keenya arguudhaaf ijoolleen keenya ija keenya arguudhaaf boo'u asii rabbi silaa bulookii kana fidee nur kakkaa'eera. Maatii fi obbolootaan keenya bulookii ofirraa gooneerra karaa FB karaa kamiin bulook goonaa isa chiikii amma dhufe wajjin silkii tokko banannaa. Akka kana kun dhugumatti ani koo namachuudha mucaansaa kutaa 12 baratu ijoollee Jimmaatti heerume beeka. Bulookiin moo beeksisa gochuun maal jechuudha? Bulokkooti jechuudha. Maal jechuudha? Tokkicha naawwannoo jedha dhiifama naa godhaa tokkicha irraan dubbadha warroota haaraa galaniif jechuudha. Obboleetti keenya dhaggeeffadha shamarran biyya alaa ana dabalatee jechuudha. Anis kushiinaa manamaa keessan jira sinittani mana dhaggeeffadha. Obboleettiin keenya tokko karaa feesbuukii dargaggeessa wayii barte. Wal bartee too wajjiniin haasa'anii turtii ji'a ja'a booda isa arguudhaaf biyya galte jechuudha. Achitti biyya galte wal arganiiti gaafa wal arganii qabeenya ishee qabdu hundumaa gurgurteetu gurbaan kun mana kireeffatee jiraata Addis Ababa keessa jechuudha. Qabeenya qabdu hundumaa gurgurteetu dhattee gurbaa kanatti galte jechuudha. Gurbaan kun immoo
Gaafa mana isaa intala kana galchatu warra manaa warra gibbii dhokseetu halkan ishii galchee jechuudha. Gaafa ishii galchu sana jechuudha. Gaafa ishii galchu sana warra gibbii dhokseetu intala kana galcha jechuudha. Gaafuma halkanuma gaafa ishee galche sana jechuudha. Intala kana ajjeesee kadee ishee keessaa baafatee waan birrii baasu jechuudha. Waan gatii baasu keessaa baafateetu reeffa ishee achumatti xaqallalee barrii itti qollofee mana kireeffatee jiru kana itti qollofee bahee sokkee jechuudha. Gaafa inni bahee sokkuuti torban tokko booda gibbiin gaafa xaraawuutti ka'u warri gibbii maaltu xaraa jedhaniitu poolisii waamanii mana inni keessa jiraatu sana cabsiisanii qulfii cabsaniitu gaafa bananii ilaalanii reeffa namaatu achi keessa jira. Gaafa ilaalanii nama maalummaan isaa hin beekamne warri gibbii hin beeknetu jira jechuudha mana sana keessa jechuudha. Isaan immoo maali akkamittiin hin beekan yoo jettanii gaafa intala kana mana isaatti gibbii galchu warra gibbii dhoksee nama dhoksee ishee galche jechuudha. Gaafa ishii galchuu jarri warri gibbiin argine jechuudha. Achiiti maaltu maal ta'e jedhanii turrifataniiti reeffa eenyudha jedhanii isaan booda warri gibbii sirrifataniitu gurbaan kun akkatti inni qabame immoo isinitti hima. Gurbaan kun guyyaa tokko karaa mana baankiitiin birrii tiraanisfara godhee ture jechuudha. Warra mana irraa kireeffateef jechuudha. Achiiti deemaniitu sanaan dhaqaniitu teelee wannoo bana maatii marammarsiisan ilaalchisaniitu quxurii isaa qabatanii jechuudha silkii quxurii. Achiiti silkii quxurii poolisiin fudhattee gaafa itti bilbiltu eessa immoo jira isinitti fakkaate? Naannaa'uma sana immoo kireeffatee mana iddoo biraa jira jechuudha. Bakka inni itti qabame immoo mana ciffaraa otoo taa'ee dhugaa jiruuti qabatan jechuudha. Yaa shamarran biyya Arabaa. Warroonni zim jettanii dhiira maalummaa isaa hin beekne jaalladhe jettanii asii achi deemtanii itti galtanii dhumni keessan akkas